imalaan faayinaanshiyal firiidamii argachuuf biizinesii jabaa tokko ijaaree galii gaarii argachuuf godhu keessatti dogoggoroota sadi kaniin an ofii kiyyaaf uumaa ture kan yeroo fi enerjii tiyyana jalaa gubaa ture isiniif haa qoodu akka isinis deebitanii ittiin hin miidhamneef jechuudha. Inni tokkoffaan rashiing. Kana jechuun har'a waan tokko eegalee boru bu'aa barbaadu. Fakkeenyaaf har'a tuutoriyaalii viidiyoo editingii tokko ilaalee guyyaa itti aanu yookiin immoo torbee itti aanu akka isaanitti viidiyoo bareedaa edit godhee galii argachuuf yaadu. Akka isaanitti yeroon jedhu isiniif galaami homa wanni har'a eegaltee boru maallaqa akkaawuntii kee irratti siif buusu hin jiru. Namoonni baay'een appii kanarraa guyyaatti birrii hagana hojjechuu dandeessu yookiin immoo bilbila keessan qofaan yeroo gabaabaa keessatti sooroma jedhanii iyyan. Kuni akka kootti irra caalmaan isaa soba guddaadha. Waan fedhii qabu hojjechuun yeroo barbaada. Obsuu ta'ii malee eessatti fiigdu? Waggaa meeqa jiraatta addunyaa kanarra? Baay'een namaa waggaa 16 waggaa 20 baratee digirii qabatee hojii malee taa'uu obsee waggaa tokko waggaa lama obsee gadi taa'ee waa baratee jijjiiramuuf obsan qabu. Laal dubbiin akkana galma kee bira gahuuf baay'ee yoo ariifatte karaan sitti dheerataa beeki. Inni lammaffaan anaalisis paaraaliisisidha. Yeroo baay'ee viidiyoo garaagaraa daawwachuu xiinxala baay'isuu jechuun osoo aktuwaalii hojii ittiin seenne yaadaan isteeppii 100 deemuu jechuu kiyya. Laal dubbiin akkana gaafa hurree keessa deemtu halaalaa yeroo ilaaltu karaan dukkana sitti fakkaata. Gaafa tarkaanfii eegaltu haguma tarkaanfattuun fuuldurri kee karaan keessun siififaa deemaa jechuudha. Tattaafataa kiyya akkana godhi ilaala. Haga hubatteen hojii eegali. Isteeppiin itti aanu ofiifuu siififaati. Fakkeenyaaf viidiyoo editara ta'uu yoo feete tuutoriyaalii 100 ilaaluu dhiiftee viidiyoo tokko ilaaltee isa sana appilikeeshina banatee yaaluutu irra siif jira. Inni sadaffaan planning for happiness. Inni kun naafa godheeti manatti si galchaa beeki. Maallaqa barbaaddu sana erga argattee gammaddoo osoo hin taane kaayyoo kee sana galmaan geesseeti gammaddoo osoo hin taane maallaqa sana argachuufu kaayyoo kee sana galmaan ga'uufu gammadaa ta'uu qabda. Akkamitti? Laal har'a waan godhuu qabdu goonaan ati already milkaa'aadha gammadi. Fakkeenyaaf ati giraafik diizaayinerii ta'uu barbaadde yoo ta'e guyyaatti ogummaa kana barachuuf sa'aatii 24 keessaa sa'aatii 2 dhaabbataa kennitee jirtaa haa jennu. Guyyaa har'aa sa'aatii 2 sana tuutoriyaalii ilaaltee haga tokko yaaltee jennaan yeroo xiqqoo booda giraafik diizaayinerii ta'uu dhabuu hin dandeessu. Eeyyen ta'uu dhabuu hin dandeessu. Bakka goolii kee yeroo tokko kaawwattee jennaan irraanfadhu. Guyyaa har'aa qofa irratti xiyyeeffadhu sa'aatii 24 kee seeraan qabadhu. Yaa har'aa wantoota sadeen kana naa qabadhuuti atis yaada kee koomentii irra naaf kaa'i. Koomentii hunda keessa inan dubbisaati waan beeknu walirraa barachaa imala gara malkaa'inaa walumaan itti haafufnu hin cinqaminaatiif fataa jedhaa yeroo isaatti wanni yaaddan galma isiniif gahaa jiruu gammachuu keessa qubadhaa nagayaan naa jiraadhaa.